Hey. Nice. Koy. La ilaha maal koy shaytaan sitira. Goqa. A'udzu billah. Naruko kalam. Charji ans takata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walolan jirru. Walolan shaytaan miti. Darbatini jettum jirru walla. Darbatini. Maal wo darbatana. Naruko dera ordo to takenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirru jirtina gada jabatto. Nuna gada alhamdulillah kun. Har dagenyer. Devine dhufne jirra har abbaye gammachuu qabna gammachuu akkana jedhamne qabna miti. Gammadne miti. Gammachuun keessanis maali jechuun keessan immoo naaf gaamiti gaafiidha waan ta'eef waan gammanne isinitti himna hordoftoota keenya galatoomaa asiin nu ga'u keessaniif kun isiniif rabbi gargaarsa keessaniif rabbi wajjin jechuudha hedduu galatoomaa yuutuubiin keenya seera isaa hunda nuuf guuttatee jira alhamdulillah as keenya jirra hedduu galatoomaa namoonni nu deeggartanii yaadaanis koomentii adda addaatiinis nu deeggaraa turtan hedduu galatoomaa dhugaa rabbi hedduu gammannee jirra yoo takkas wal jajjabeessine hamilee waliif taanee akka ajaatti walii gorsaa baay'ee bari ijoollee kana hamilee ta'a jira turan ijoollee baay'eetiyyuu kanaaf iyyuu har'a monetization waan jedhamu guuttinee jirra jechuudha warra yuutuubii hojjettanii beektanii waa'ee monetization jechuudha yoo yuutuubiin baay'ee siqaa qabaa hedduu laffaatii qabaa waan moyuu itti dadhabdii itti laffaate malee milkaa'uun jiru waan ta'eef alhamdulillah as geenye jirra gammannee jira isin nuuf gammada akkuma argisi koomentii adda nuuf xaaftan isin jaallanna nuun jettan nullee hedduu isin jaallan dhugaa dubbachuuf mee yaada keessan koomentii irratti nuu kaasin jenna amma gara giifti duree ta'e isin dabarsaa mee atuma maal jettaani naamsa gaggabaafsiiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoota maay faamilii nu nagaa keenya alhamdulillah akkuma isaan jedhanii isaan jennu akkuma inni jedhe Inti isaan jechuun jaarsa miti maana malee jaarsa maashaallah akkoo reefana reebii jaaraam. Akkuma inni jedhe. Xiqqoo si biyya qoraatan irratti malee koo sila isin caalu itti baallata. Akkuma inni jedhe maaloo beetaan firishee. Mimi redeebi tara. Redeebi. Jajjira beesi tokko lafa jedhame tara. Beetaan firishee guundeerra. Ajaiba. Monetization. Money dala vitamin seba. Vitamini? Vitamini ammas vitamini akka family. My family. Ino akkasitti kun fataa jannes fataa gochuu dhufna gammachuun keenya gammachuu keessan gammachuun keessan gammachuu. Denne sinti qoodachuu dhufna galatoomaa ulfaadha. Warra siin nu geessan. Warra siin nu geessan. Rabbuma wajjin gargaarsa keessaniin waan ta'eef osoo isin viidiyoo keenya ilaalle osoo isin sheeriin hamilee nuun taane asin geenyu dabne asin geenyu waan ta'eef alhamdulillah as geenyu jirra yoo yuutuubii kana eegabanne reefuu ji'a 4 wayitii har'a immoo haala kanaan seera isaa hunda guuttannee jirra alhamdulillah kanaafuu yuutuubii hirtee waa hunda irratti namni hojjete inuma milkaa jechuudha kanaaf ofsa fixachiisaa booda milkaa'uu dandeessu waan ta'eef horillee hojjechaa jirtan yookaan immoo hojjechuuf hawwii qabdan abdii hin kutina jireenya keessatti abdii kutuun hin ta'u waan ta'eef maaliif booda milkaa'uu isaa waa hin oolle jechuudha isin kun hin dabde miti isin kana sirrii toffa isin beektaa tokko komentii keessan hedduu agarra dhugaa rabbi komentii namni barreessu komentii hundinuu akkuma arginetti dhiifna malee barreeffama tokko komentii gaarii akka jiru ajaan jiramti komentii hundayyuu inni ilaalla hin agarra argaarra garuu komentii tokko deebi'ee ibsuu hin danda'amu keessattuu namni tokko amlee nama cabsina amlee nama gadi hin qabna maaliif kana nyaatu warra miila nama cabsitan warra miila nama cabsitanii maal jettan kana nyaatu miti nyaatu nu kan akkuma jireenya xiqqaa keessa jiraachuu guddaa keessa jiraachuu ni numa dhufa guyyaa tokko inshallah akkas tokko ni gadaa maa jedhe amlee nu cabsina amlee waan sammuu keenya nu rukutu cabsina rakkoo miti keenya rakkoon oromoo kana waan ta'eef kan sirreeffadhaa jedha malee akkas jecha tokko ni
gadi qabu hin barbaachisu. Dhugaa jechi badaan immoo namni nama rukutu wayya jecha nama jirurra osoo nama rukute gaariidha. Nama keessaan bahu jecha jechuudha. Kanaaf iyyuu jecha hin taane osoo fayyadamu ibsa nam tokko tokko. Garuu walaa dhugaa dubbachuuf irra hedduun namatti as jala nu jiranu namootuma gaariidha. Namootuma hedduu leesii deeggaranidha. Tokko tokko jira ajaa'iba. Nam tokko tokko jira gaa'ee. Xiqqataa hundinaa dhufee. Waa darbatee deemu. Kanaaf iyyuu namoonni akkasii suutuma suutaan of sirreessaatiin jechuu barbaadna. Yoo nuti dogongorree ilaa asii dogongorteettu isin sirreessaa jedhaatti hedduu keessan yaada gaggaarii tsaafaa jirtu barreessaa jirtu argaa jirra. Kanaaf iyyuu namoonni jecha hin taane fayyadamtanis galatoomaa. Kan jecha ta'u fayyadamtanii nu deeggartanii asiin nu geessanis galatoomaa. Hunda keessoo isin jaallanna nuti. Maatii jaalalaati kan faayimilii jaalalaati. Yoo rabbi jedhe gara fuulduraatti 4 ta'uuf deemna. Amma kunoo. Gaseetta jirti. Kanaafuu inshallah fataasin kuna yeroo hundayyuu waan nu faana taataniif dhugaa dubbachuuf hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Kanaafiyyuu wanti hundi guuteen hojjetamu waan ta'eef bakka hanqina qabutti akka hanqina qabutti komentii keessa nu barreessa. Wanti isin irraa eeguun bakka yeroo hundayyuu komentii gaggaariidha. Yaada gaggaarii. Maaliif hamilee namaaf ta'a. Yoo isin jecha hin taane dhuftanii fayyadamtan fakkeenyaaf nuti yeroo viidiyoo hojjennu irra hedduu waan dhugaa miti hin beektani waa'ee sooshaal miidiyaa waa'ee piraankii dhugaa ta'eef miti jechuudha. Prankiin diraamaan waan barnoota namaaf ta'u tokko tokko keessaa fudhatama malee wanti hundi dhugaadha jedhamee hin amanamu jechuudha. Kanaaf iyyuu waa hundi waan hojjetamu dhugaa seetanii komentiin ta'an hin barreessina. Isinis akka waan miidhamtuutti ilaalina. Yeroon darbadu baay'een darbadu baay'eetti darbataan jiraama. Baay'een darbataarra warreessata. Ini min kaate waan dhufte asirratti. Maa waan dhukkubee tokko nama fannos karee Oromoon booda sagalee namaa ta'a. Sagalee si bataan anaafame machoo yeteeti. Amma beeskisu wayya. Kanaaf iyyuu kanaan hordoftoota keenya inshallah karaa fuulduraatti waan baay'ee isni qabannee dhufnaa antina. Akkuma nu jajjabeessaa. Barbaadanullee hootee suuqirraa waan order godhachuu barbaadan waan maatii keessan gargaaru barbaadanullee inshallah suuraa isaallee finneessinii maxxansina. Lakkoofsallee duuka isinii maxxansina yoo barbaadan orderiin godhattu maatii keessan bira isiniif geessifnaa abbaa Khaalidii wajjin. Asumatti immoo dhaggeeffadhaa namoonni tokko tokko na beekuu danda'u. YouTube isa guddaarraan ergasii na beeku. Carqii Arabiyaa Majlisii namoonni barbaadan akka beeksisaatti isinitti maa jira. Carqii Arabiyaa Majlisii maatii keessaniif yoo barbaadan jechuudha biyya alaa teessanii bakka fedha jiraatanii as keessattuu naannoo Aggaaroo kana kan jiraattan jechuudha maatii keessan biraan isiniin geenya manummaadhaanii gara waggaa 2 waan kana hojjedhee jira. Ani of ejjechuu baadhus ijoollee hojjennu jira. Manummaadhaan baasisiisee maatiitti sarakkataa jechuudha. Hin beektu ijoolleen hedduun jechuudha. Kan isin irraa eegamu waatsaappii asirra jiru kanaan naquun nama bifa isaa akka barbaaddeetti footoo kaasee isiniif ergaa filattanii fataa godhamee hojjetamee maatii keessan bira isiniif gaha jechuudha. Kan akka beeksisaatti fudhadhaa. Akkamittiin maatii koo bira gaha jettan immoo tokkoffaa qodichaan filattu eegan footoo isin ergee eega filattanii kaatanii qabdii ergitu qabdii 201 ergitanii guyyaa isin barbaadanitti bahee xumuramee jechuudha. Qodaan amanamummaadhaan maatiin keessan dhufee fuudha. Yookaan mootu maatiin koo hin taabinii hin deemin jettanii kan tiraanspoortii qarshii 500 tokko kan baajaajii kaffaltanii manatti tuqadhanii ta'e manatti isinii geeffama jechuudha. Akkas gurratti isin caaloo waan barbaadan talabachuu dandeessu. Waan barbaadan ajajadhaa jechuudha. Ajajadhaa wal haa guddifnu. Suuraa footoo way suuraa isinii maxxansina inshallah. Akkasila. Kanaan wal jajjabeessu wayyaa isinis gargaaru wayyaa isin akkuma isin nu gargaartu nus isin gargaaru. Nus yaada tokko tokkoon isin gargaarra. Maatii keessan gammachiisu, maatii keessan bohaarsu. Waan barbaadan ajajadhaa. Haadhotii keessan, abbootii keessan, obbolaa keessan illee gammachiisu, shaksiisu woo barbaadanii inshallah footoo isiniif keenya. WhatsAppiin naquun nama lakkoofsa isiniif keenya WhatsAppirraan haay jechuu dandeessu isiniin jenna hordoftoota my family sin jaallanna isin kabajna jaalalli keessan asirra kota asirra taa'inaati asirra taa'aa kottaati. Maduraa miidhamuu keessummaan barbaadu. Akkasii hordoftoota keenya gaarra gammachuu qoodachuu dhufne alhamdulillah gammachuun keenya kan itti fufaa ta'uu isinillee rabbi bakka jirtu wanti rabbi isin gammachiisu galatooma ammallee thank you hullaachuu minna amasagginaalen namoonni amaaliif ragaa yoo jiraatanis waddaachwaaleen hunda keessanuu izzii darajaa sida darsaachuun Rajinamdi. Nama sagginaalleen baleelaa viidiyoo tamaliseen igganaañaalleen viidiyoo biraatiin kam deebiin wal agartaa jechuudha. Ammaaf yeroo gaarii qabaadha. Laayikii godha. Viidiyoo daawwataa jirtu garuu laayikii godha jechuudha. Laayikii godha. Subscribe illee godha.
amma subscribe ngeen kuma dhibba lama irra jira subscribe godha dhaabbateera amma namni video laalu fi namni subscribe godhu wal madaalaan jiru amma namni video laalu kuma sadi wata kaachuu subscribe adargu sin jaalanna kanaan yeroo gaarii qabadha sin kabajna maalichu barbaade laakiin godha akka video keenya daawwattanu akkasi waa tokko harkisiin nukkubin laakiin tuqaa irra nu darba share illee godha waa share illee hammaate subscribe like kanas narra eegnas ninjana hordoftoota keenya wal jabeessu aadaa godhan amma share gochuun salphaadhaan gara facebookaatti gara miidiyaa keessanitti kanuma ijoolleetti jajjabeessaa ijoollee biyya keenya jedha jajjabeessa maaliif yoo nuti wal jabeessana malee namnu jabeessu hin jiru kanaaf iyyuu mogolee waliin buufnu jechan taaneen barreessinu like goonee subscribe goonee bira barre wanti nurraa argatu tokko hin jiru miti ammaaf nagaan nuuf tura isin jaallannaa viidiyoo hin biraatti walitti deebina isammaa immoo dagatana carqii arabiyaa majlisii qoda barbaadan ajajachuu barbaadaniin WhatsApp banaadha call gochuun dandeessu order godha maatii keessan biraa isin hin geenye qoda mana keessaa waan adda addaa karabootii bakka waan adda addaa jira waan maatiin gaxarirra wayii immoo naannoo magaalaa akka surprise waan gochuu barbaadan akkasi kanaan inshallah nu geessine maatii keessaniin viidiyoo isinii waraabne maatii keessaniin viidiyoon isinaa sobsifne ittiin isiniin ga'uu hin dandeenya isiniin kanaaf iyyuu akka surprise tuu fayyadamtuu barbaadanii naquun namaa akkasumas namoonni hedduun barbaadan namoonni irra caalaa warreen haadha qabdanu wallahi waan xiqqootti nama gammaddii qalbiin silee hin bu'aara ta'uu uffatallee ta'uu maaliyyuu ta'e bittee erguu fi geessuu fi gammachiisuu yoo barbaadan haayinuun jechuu dandeessu lakkoofsa as jala isiniif keenya inshallah foto adda adda immoo WhatsApp irraa argattu WhatsApp irraa gotta WhatsApp lakkoofsa waan barbaadan nu gaafachuu dandeessu keessaan isiniin jenna hordoftoota keenya isin jaalanna isin kabajna bye bye